Kun bulooku bargaa jaba. Yoo namni bulookee dhaqee tayyaasa gisee mana bare yaa'ii waan hin barbaadu. Akka bakka biyya jiruuti. Bulook nama goonan dhimmi ati wanni agartu biyya bakka. Walumaa waan agarru. Bismillah. Jabaa keenya akkasi dhugaa. Ayina naati. Maaltu jiraree enumaa rifeensa magarsitee dhuftee yookaan mana biraa fakkaatte. Areedallee xiqqashoo magarsitee garuu mallaa ta'arraa maa dhabdeere? Mallaa tammee. Yani nama gurra biraan areeda akkasi gad qabaa baratin qabdu ibsa maali jechuudha. Yaa warra qabdu yamman siif gaati rabshaa kaayatee sin tolu areedan baasu hin baasu. Mi wallahi magaru jee. Wallahi magaru areeda kan akkanatti meeyirullee hin falu ni gaa asii galee anjoolleedha ijoollee asheeta jechaadha. Yani amma gurra kana biraan tasuma magaru gad. Ni magaru. Ifraan jira. Sin jauga. Nama biraan na duubaan dhufee jaa. Kottu na lala. Indeen achi. Rakkee ani hin jenne. Ani hin jenne. Ani hin jenne. Sun anaamti akkas jette. Amma na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Ayyee. Dhiifama naan jeeti. Obboleessa waan si godhen qabu. Ati yoo aaree jira dhiifama naan jeeti. La feetu aari feetu dhiisuun dhimma kan keeti anis dhimma kan kiyya obboleessoo anaatu sitti balleesseef siitu natti balleessee silaa nam tokko nu gidduu jiraate gaarii ture ati anaan inshaallah silaa badii kan kee tokkoof lama jee gaarii miti garuu dhiisee ammaa utuu dhiiftee nuuf gaariidha. Injattu ati dhiifama naan. An fadhe haanin balleessu naanaatiin akkana jee gabbeessu dubbadhee beeka. Naanaatiin akkana dubaan waan an qabu dubbatta dubaan moonumaan qabaanne maal waan maal kiyya dubbatta fakkeenya. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah je'ee beekaan jee barammaan feetu qabaattee qabaatu baattee. Je'ee beekaa yaa maalti si beeka waan dubaan argataa akka giseen arrafullee ta'u Allahu aalam. Miidiyaa anis akkasuma nama tokko bira kunnaan deebisee waan isaa irraa naasoo. Allah ati amma naanii teenya jeneraala baran akka nan beektu ati amma na barte akkamti gaddeebistee na dhiifama na jechisiisuu deemte. Khalaas jeneraaltitti teenya dhiifamaa yoo kana jettee dhumatee bar. Akkamitti anaan dhiifama jettee ganna deebisa. Okay bira kuti waa maraa bula kunne amma immoo dubbii jeneraaltitti teenya dhiifama jeeshi. Amma waa'ee jarjar kanallee firraa lafa kaa'amma naaf gaana. Dadhabadheetin jira. Kadhaabbatee jimni insin uffatuma kana kaate kan poosti godhatan kan akkan dhiisuu ofirraa wallaalatti ofirraa dhiise yommuu haala kana keessatti si qofa irratti ati maaliif hin kaatin? Maaliif hin kaanne anuu ishiidha maaliif? Afaanin jechuu qofaa miti si uffatee deemu sin agarra. Dhiigni na keessa jiru iyyuu ishiidha. Maan uffatee normaali fakkeenya bakka jirtu biyya na jiru sana tasumaayyuu waan jirtu natti fakkaatu. Daawwattee mana tokko naa xalabaa hojjeteeyyoo maali abriin teetu? Xalabus dhaqeen fudhadhu reen takkaa nama keenya gurraacha waggaa 7-8 agarre ijumaanu waggaa 7 fixuun jira amma gara 8. Namni yoo nama argee namni waasii fida yoo nama hin argin akkamti namni waasii fida. Uffata isaa bitattanii haala kanaan. An uffata bakkuma arabni bitattuun bitadhare suuqa arabaan dhagaa suuqa arabaa aadaa Oromoon jirtu ree jalqaba. Haaya siifin ergaa adreesa naanii argita? Siifin ergaa erge. Okay rakkoon qabu naasii erga. Indaamu kaattee bakka rabshaadhaan goota yoo rabshaallee feete. Inuman kaannee takkaa rabshaa gootammoo. Fidi ayyee meenuma fidi numa laallaa wanuma ergite iyyuu rabshaa feete fanniseetiin sin jala tatta'a rakkoon qaba abshir. Amma egaa erge waan ergitu. Waan miila lamaan dhaabbatee irraa rabshaa nu godhu hin jirtu. Goonus godhuu baannus dubbiin uummata waan kutte. Sun jenneetuma kaanneetuma yaa'udha sii galee. Kaanneetuma yaa'udha jettamoo kaaneetuma yaa'udha jetta. Kaanneetuma yaa'udha. Yaani uffata kaattanii yaa'udha. Sabrina Jamal Dev liifi seenii mee walitti argannaa mee tiktook kiyya nama naaf dide Oromoo. Akkana jettu ree.
TikTok خاني سباسو مي بلوك جلا باي ورب الكابانو سي بلوكين جيران ودون غياك قياماتو سيمباسو اندوغان ستيما كويسين باسا اتي باسي انا برا كم ياك جيرتو لانمي ما لازم سباسي ورب سباسي انا موس دغي جلقبا سينا بلوكي غيرو غزينا لايفي بنا دغدت تيك تاك غسنتي بك غستي تنانا تفيدانا تشنقبيتن بلوك سي غدو غاربي Bakka gasti fakkeenyaaf amma otoo gasti 8tti deebine bakka duwwaan hin jirtu. Bakka duwwaa sanatti nama nan blookee hunda naaf fide yookaan nama nan blookee hunda gisee namni sun gasti yaani tiktaakii jala gaggale. Maaliif hin beeku akka akkasitti natti fidu. Ayina naati jengaa warra baatii lamatti toltu deebine gaa maashaallah. Yaa boqolee seenati amma yaa'inatti hin godhine mushaakilee kan kennu danda'u nama nagama. Yaa nama hedduu yaadallee. Namni guyyaa tokko. Nama meeqa yaadde? Namni guyyaa tokko namni lama yaade wallaahi. Namni biloo godhe namni lama kan inni yaadee jira. Akka lubbuutti. Eenyu fe'eenyu tokko wardaadha. Dhiisi amma tokko leen dubbanne. Deemeree abalu jee marra koo qaba. Dhiisi amma. Caalaa bultumee tumamee jira caalaa bultumee jira alhamdulillah bara ajandaa. Amma himiree nama lamaa yaadde san himime. Takkasi. Takka ammas wani warda. Mee wallahi jee. Wallahi. Kanuma nama yaaduu qabaanne mara koo qabaree galata. Alhamdulillah sun godhe kana bara. Isin yaada wallahi. Sin jalaa baduu dinnee mere. No, ni jalaa baduu. Laa lama buloo godhuun kan kee. Mancilee bishaan buute ta'e fi guyyaa kana guutuu waan andala goyoon sigarsiise. والله ما تعرف تسلك ببر دلقا بربو هركي خيه كلها والله لازم بيجي فرنجيتنا هركي أنا قرتها والله نكون قجال هركي خيه كلها وجو جسد بلسو نمني جرى akka jani dhageenye abbaan fardaani boona yoosii teegoree dhaysii boona hulee sibiila carraaqata jabeessii jani bar namni carraaqatu dhiiraa boona hulee sibiilaa abbaa feetetti boonta hojii qabaatte abbaa feetetti sii galee namaaf namni ka hojii hin qabneetu rakkoo qaba malee namni hojii qabu wallahi boona abbaa anama akkanatti biyya arabaa keessa jiraadhusi murteessaan biyyatti jirtu hojii tiyyaan baay'een boona dhugaa rabbi. Tiboo miidiyumaa itti boonuu eegallee bara ati tabiraa dubbatta. Laa hojii ta'e hojjetaa dobbaleessoo. Alhamdulillah wallahi. Waa hedduu dabarsine garuu warri tiktok illee hedduu haa galatoomne. Siigalee gaafa hojii dalaguu hin dandeenye waliin tiktok hojii godhannee dalagaa turre waliin bashannansiisaa if mul'isaa turre. Sabriina wanni godhu siin hin jenne deemiti wanni godhu siin hin jenne achiin. Rabbiin hojii isinii fide amma kelmaan godhinaadha saabbadhu akka dhiiratti hojjetadhu namni dalagatu dhiira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Nani bareedduu. Wayye sabrii bareedduu. Thank you Saadiqee. Gaafii hawaasni na gaafachuu jiran. Nani magaalaa guutuu arrabsi deemaa tan arrabsinii maal jechuun thank you Saadiqee. Ati maaliif akkana isaan maaliif akkas si arrabsu fedhan? Maaliif wallahi. An jalqabuma nama nagaan arrabsu reen nama naqxe malee nama waa balleesse malee nama nagaan. Gin kamu naman tuko naman gahu. Jabbayyus akkaawuntii biraa qaba moo isaan ajala dhufeerra maal jette sabrii? Biaan biradhaan deebileetis. Yaa an bar jalqabuma namaatu akka maletti na hubate malee warra badii qaban malee dhugaa rabbi nama wakka waan balleesseen tuqeen beeku. Wantu qullee ganallee maaliif jecha? Ani gaafa inumaatu gaafa waan sannaaf lolta jeeti yaadee gaafa ani huccuu aadaa uffadhee akkasuma ganna garagalchan arrabsu turan san. Waan si arrabseete? Yoo naaf loltaan see. Habibti akkamti siin lolu reenuman siin lola isuma dhugaa rabbeeti hai uffata sanii irratti fa'aan kokkee xiyyeen dhabaa unkaan arraba osoo hin ta'in lubbuu xiyyatan argite. Na sababa uffata sanii nama meeqaan dhabee bar faamilii gisee siin jiru nama hedduu laayikoolii dhiyaa nama jabaa nama meeqa hojii jiraanne jechuudha.
aadaa Oromoo jee akkuma inni waan Oromoo fidatee ni kabajaa خلاص yoo jaalatus baatee First of all, maali beeka wanni namaan galiin maali beeka ani nagaan akkasitti fuulee akkasii fakkaabaduu baadhus akka nama tokkootti wallistuudha. Itti deebi'ee ammoo uffata aadaa kamumaa maaliif uffata godhen taane dalagaa kiyya promooshinaan hojjedhu waan ta'eef jecha hojii kiyya. So kanaan wanni bee'uun jiru jechuudha deemti. Allah ijoollee miidiyaarraa warra miidiyaa kana dhufe bitti warra masalaa isaanii jala yaa'u mislaani beektame anaanaaf galee Allah bareecheen naa galeen hidhu Sabrina dhaggeeffadhu abbummaan fadhee mirga keessa sirbuu mirga keessa Sabrina maarree nyaate namni si jaalatu waan ati nyaatu waan ati godhe si jaalatu amala keetti godhe si jaalatu galee waan ati gootu si qoo ibsaa waan amma dhufte sun malee waan tanaan na dhibee meenatti maa Kunu jiteeti levelii bar namaa dhufeera. Kunu jiteeti fakkeenyaaf namni aartii keessa jiru